Sporting Nagaya, sporting Kusina, sporting Jalala, sporting. Takalama Sadi Africa Radera Mila Muri. Takalama Sadi Africa Maratoni Katamuri. Takalama Sadi Africa Mirga Gori Bita Gor. Tamait Oisa Susoha Shepisa. Gymnastic Javesa Irrete Sentinsa. Magalambo, Oltan Sinoche, Bultan Simbulche, Sinkesu Mese, Torbe Wallaman Fundura Kenyan, Turtigari, Atakabantan, Matake Yamakawe, Hawiya Rikamu, Ibsubarbada, Onchiwan Sportina no Kenya, Daran Tinsuna Tokofa, Indilamafa, Fayadoma, Dalgakota Kenya, Gama Sporting Junu, Akakanau, Tasi Sufida, Indisadafa. Wantati Olinti Nufenya, Godinales, Magalota, Nano Kenya Kesatran, Mutanno Sporti Olirakaban, Karagabate, Akoli Rafudatalif, Akoli Dabasalif, Wako Pae, Indi, Alpha Finuma, Wantati one, Dorkomi Sadar Kakandara Kase,
hanga naannootti qophaa'e ittiin madaaluuf mootummaan naannoo Oromiyaa gama misooma ispoortiidhaan hojiiwwan fakkeenyummaa ta'an kanneen akka instituutii leenjii qorannoo daraartuu turuu irraa jalqabee dirreewwan ispoortii lafee dugda misooma ispoortii ta'uu hubachuudhaan inishiyetiivii lafee kaa'aa tokko ganda tokkotti jedhu labsuun xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechuu irratti argamuusaa mootummaan keenya ammam ispoortiif xiyyeeffannoo kennaa akka jiru kan agarsiisudha. Namoonni abdii garee biyya kanaa ta'an rakkoo hawaasummaa isaanii hiikkatanii qooda fudhannaa dinagdee keessatti qaban akka gabbifatanii gochuudhaaf tarsiimoowwan garaagaraa bocnee hojiitti jijjiiruu erga eegallee oollee bullee jirra. Dargaggoonni keenya dargaggoota sammuudhaan qarooman, dargaggoota naannoorra darbee biyyaan dorgomuu danda'an, akkasumas biyyarra darbee addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'an akka ta'an gochuudhaaf mariiwwan garaagaraa ajandaalee dargaggoota hirmaachisuu danda'an baay'ee bocnee hirmaachisuu eegallee jirra. Gosa ispoortii kanneen biraa irrattis atleetota akka baasnetti humna jabaa biyyarra darbee addunyaadhaaf ta'u baasuu irratti rakkoo jabaa qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana hubachuudhaan ispoortii keenya bifa haaraan irra deebinee haaromsuu irra jiraata karaa jedhuun inishiyetiivota garaagaraa bocee hojiitti galee jira. Keessumaayyuu ispoortiin dakarraa kan jalqabu waan ta'eef manneen barnootaa sadarkaa gadiitirraa eegalee sochii dorgommiiwwan adda addaa kanneen ispoortistoonni garaagaraa keessatti ta'uu danda'an mijeessuudhaan achi keessaa baay'ee sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf hojii jalqabnee jirra. Oromiyaa guutuurratti hawwannaa ispoortiidhaaf kan ta'u dirreen ispoortii akka qophaa'u gochuu eegallee jirra.